السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرك درا قدان سلطاني بفجمعتوت مالف ويالين ويعيدات وانتف أديفنو بلسكيني عبد رجاسة اسنتي ما أسمعنا موسى ذكينك على في قاري تجناكيني ترجمني شيخ حاج أستاذ عبد الباسط أكسم الله شيخ حاج أستاذ عبد الرحماني أسو إيسا رفني أكمين رفني أسو بيخني الرياضي تفرجي أنا بيخ نمت كلنا يامني نمت كتلين همني صاحبك يروت إيرا أسيك أبو كفن تبصر فيه كلت مانا ما ميواي وبلسخيني عبد الرجاسة دعك سني وانغ غاري إسنتي مدافع دمنا ريبوست كوبلين شير قراتي الدنيا واللينغاتي حواس مسلمة غران ساقو باتي غران سالالتي سبب وبلسخيني هل كان يقولي إمام هرج أسبران فيديو كنا نافقادا حالا فيا وبلسخيني عبد الرجاسة والكباتي ودفنو دران براغ هاجرت مالف ديستي نموني باجر نجاح تجرتني إن شاء الله aku manis ninjat visit eti di fama nagotan insyaallah obboleewwan arra akka duraa gadda qofaani miti gammachuu illee jirti maashaallah maali gammachuu yeetan haalli obboleessi keenya Abdir Raggaasaa fayyaan isaa irra jiru haala baay'ee gaariidha namatti tola lammaffaa ammoo hawaasni muslimaa hanga ammaa qarshii miiliyoona 7 hanga miiliyoona 8 tti dhihaatu torbaan tokko keessatti walitti qabuudhaaf danda'amee jira isa kana surprise siin godha illee hanga ammaa ture wanni barbaadnu hoo yookaan wanni barbaadan argameera khayruuf ammoo la yoo xiqqaatee Abdir Raggaasaatiif miiliyoonni 10 guuramuu qaba haalli fayyaa isaa lafaa kaanee akkas akkana jechuun illee soon taane sadarkaa biyya alaatti yaada qabna akka fayyaan isaa guutumaan guutuu deebi'u akka hamileen isaa illee deebi'u ammallee yaala yeroo dheeraadhaa barbaachisa obboleessi keenya kun baay'ee namoonni gariin nama dhuunfaatti la dhimmi Abdir Raggaasaa dhimma hawaasaati dhimmi Abdir Raggaasaa dhimma mooraalii ummata muslimaati dhimmi Abdir Raggaasaadha siyaasa baay'ee of keessaa qaba siyaasa yoo jiru isin siyaasa kan la waan baay'ee keessa jira saniifuu obboleessi keenya Abdir Raggaasaadha fayyaa guutuudhaan aafiyaa guutuudhaan akka as deebi'u abdii guddaa qabna akkuma kaleessa deeggarsa keessan dubbatti nafini waan qabdanii waan dandeessanii ammallee biraa dhaabbadhaadha deeggarsa marsaa lammaffaadha inshaallah haala mijeeffannee qindeeffannee kan itti dhufnu ta'a ammaaf ammoo oduun gammachiisan haalli fayyaa isaa baay'ee gaarii namatti tola mallaqni miiliyoona 7 ga miiliyoona 8 akkuma isin jedhe argameetiin jira alhamdulillahi rabbil alamin hanga hafillee itti guunna hanga dhumaallee wajjii yaalla hanga dhumaallee wajjiin deemna hawaasni keenya biyya alaa fi biyya keessa teessanii waan kana nu cinaa dhaabbatan wallahi waan jedhe isin galateeffadhu hin beeku rabbiin akka itti nama galateeffatu beeku ni beeka isin haa galateeffatu ulfaadhaadha horaa bulaa deebanaa dagaaga darara asumaan ammoo eessa jirtan jettanii yoo kana gaafattan taate akka carraadha ani magaalaa Riyaaditti uf arge Riyaadi haajaa tokko filleen dhufne obboleessa kiyya akkaan jaalladhu akkaan dinqisiifadhu akkaan kabaju Abdurrahim Ahmad ka wajjidhanne wajji guddanne waggoota dheeraa yoo biyya Sacuudii sana dhufe ka isa malee isa zajeeru malee hin deemne guyyaa takkaahu isa ziyaaruuf dhufe hawaasni keenya illee kan Riyaad jirtan simanna Haydariitiif jettanii waa tokko yaadinaa waa tokko hin cinqaminaa isa dhufaara jettanii oreedee nama dhufee jira guyyaa tokko fi lama asturii asii deema hundumti keessanuu lafa jirtanitti bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a galatooma ulfaadha horaa bulaa deebanaa dagaaga daraara jecha dhumarratti عيد مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال بقى عيد الفطر هجرة كما تكو في دب أفوريتين أفورتمي تربان إسنينجه نونجه ور برنا خبره دو ربي نون هاجرو أيانا غاري أكو مجرتنتي بكو مجرتنتي نافق أبادا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته غافما دبين كاي قفا ولت دبچورا ijoolleen amantii gamaa keessas gamanaa keessas jirani gaafa isaan balleessanii baatne viidiyoo wayii irratti dalagne kuni amantaa keenya ni ilaallatu kanaafiyyuu nuti warritti dhalannetti guddanne keessa jiraachaa jirra haalli itti nuti jiraannu immoo quraanni keenya kana jedha nama narrabsiina nama intiniin jedhiinaa jedha jettee viidiyoo hojjechuu yookaanis hojjettee beektaa'u sii galee ani garuu siimee qarra deddeebi'ee viidiyoo dalageera waa'ee amantaa waan nagashuun qabu garuu yeroo irra deddeebiin amantaan kee arrabsamu immoo sii galee mucaan kun famasiidha abdiin famasii guddaadha sii galee miti beekamaadha
namni beekamaa akkasii gaafa dalagu asliin immoo gadi baatee lakki dhaabi wanta ati gochaa jirtu kuni sirrii miti jettee dubbattee hubeettaa. Ani amma balleessaa kiyya qofaa fuutee yookaanis ani yoon balleesseesi nama dhuunfaa tokkotti hin balleessa la waan hin hojjedhu sammuu koo amansiiseen hojjedha aslii akkuma ati viidiyoo sammuu kee amansiistee dalagdu akkuma waan dubbachuu barbaaddu tokkorraa ofii kee nutuu nama mari'atiin kanatu viidiyoo hojjettu sii galee sanarraa ka'uudhaanii mucaan kun balleessaa hedduu jaanni balleessaa turee fi komentii dhiisaa warri komentii homaan ta'u girgirri karmaan yaa so amma asirratti wanni hubachuu qabdan uummata anamma sooraniin ka gaafataa jiru parsanal humanity ilaalcha isaati malee dhimma amantii miti yoo dogoggore sooran atileen asirreessi hordoftoota keessillee asirreessi inaan sooraniin itti dhiyaadha walitti dhiyaanna nama yeroo rakkoo keessallee walii barreessinu parsanal ilaalcha isaati gaafataara malee nunnis amantii isaa difeensi godhaan jiru anis amantii kiyya difeensi godhaan jiru nuti dhimma amantii wama nutti man taqabbaluudha malee hin beeknu innis baratee waan achi fagaateen fakkaatu anillee waan xixiqqoo malee hin beeku dhimmi nuti haasaa jirru dhimma amantii miti kan isallee gaafataadhu hin gaafannellee yoo dogoggore na sirreessa san warri beeku wal haa gaafatu so itti fufiyate amma warruma koomentiitii sirreessuufi. Ayyee komentaatoroonni maraatina tokko isin iyyuu rakkoo mataa keessanii qabdu namni tokko asliin kuni ka'ee gaafa viidiyoo wayii dalagu viidiyoo isaa xumura viidiyoo asliin kuni anarraa viidiyoo haa hojjetu yennaa ani mucaa kiristaanaadhaan yoon ta'e asliin anarraa gaafa dubbatu kiristaana waan tuqu dubbate immoo soolaniin qofa personal soolaniin qofa kan tuqu dubbate kan jedhu hubachuun baay'ee barbaachisa miidiyaa kana waggaa 6-7 fayyadamaa jirtu sini galee garuma tokko akka hoolaa oofamta taanaani komentiidhaan zimmettee nama arrabsa nama cagadaa oolta taanaan namni koo umuriinsa gaafa bulaa deemu waa barachaa deema sii galee waa qayyabachaa deema social media kana akkuma waggaa tokko fayyadamtutti hin fayyadamtu ashaashaalaa deemta kaameraa kee jireenya kee gaayilaanis waan baay'een barnootaan umuriidhaan waa baay'ee barachaa deema dhalli nama baradha warri komentaatoroonni jechuudha ani har'as boorus amantaa nama kamiirraayyuu dantaan qabu sii galee garuu nama amantaa nama arrabsu durammoo nan dhaabbadha uyenna ishee waan harka ishee argattu immoo akka kotti na gammachiisa anaan so mucaan kun haa du'u mucaan kun haa badu mucaan kun ajaamuu miti asli ugaa waaqayyo sitti garuu mucaan kun ammarree waaqayyo isaa fayyisee haa ka'u garuu dhaloota dhufaniif dhaloota amantaa nama arrabsuuf qophii irra jiraniif dhaloota karaa qaxxaamuraa fammasuu barbaadanii fi deebii ta'a wanta akkasii sii galee ijoollee amma gara jabummaa nama amantii keessan arrabsu qeequ kana yoo miidhame yoo waa ta'e itti gammaduu kana arrabsu ishii arrabsumatti hafuun nama amantii keessan arrabsu yoo miidha wayii irra gahe itti gammaduu kana ideolojii keeti moo ideolojii amantichaati? No. Ani waa'ee amantii keessan jiru amma sila. Ani amantii kiyyas amantii keessanis ija tokko ilaala sii galee. Sitti mee duras dubbadheen jira. Ani intala musliima tokkorraa jaalalli na qabnaan amantii kiyya jijjiiruu nan danda'a. Oromummaa kiyya jijjiiruu hin danda'u. Kuni pooyintii isa guddaadha bakka sii galee. Waa'ee ammarree ijoolleen as jalatti wal arrabsanii meeshin godhanii wal kaakkaa jiru sii galee. Amma wal shakashakaa jiru dhugaa asiyyuu wal shakashakaa jiran aishi yaa hubannaa dhabuudha malee afaan tokko dubbachaa jirra inni as jala jiru Oromoodha sii galee Sidaamaa wayii dhufee nu dhaggeeffatu Oromiffa kana badaan beekan nuti afaan isaaniillee beeka malee so wal hubachuutuu dandeenyu aslii waa balleessinaan asliirraa dhukkee kaasnaan asliin ijaa musliima ta'ee fi musliima jibbi ta'e jedhama taanaan it is not fair kuni feerii miti dhugaa rabbii sii galee ani yoomiyyuu amantaa nama kamiirraa dhimma hin qabu dhugaan jirtu kan mucaa kana dubbiin ijoon amma dubbiin asliinis dhufee aniif aslii irratti mari'achaa jirru waa'ee amantaa musliimaa fi kiristaanaa difeensi gochaa jirra osoo hin taane soolanii akkamiin dandeessee mucaa kanatti akkas garaa jabaattee ati waan kana dubbatteedha kan inni na jedhe mucaa kana immoo aslii dhugaa jette ati ani si meeqa 3-4 viidiyoo ni jira jala galtan ilaaluu dandeessu dhiisi
amantaan ati hordoftu kuni amantaa waggaa meeqa lakkoofsisedha. Ijoolleen achitti dhalatanii guddatanii amantaa isaanii kabajanii amantaa namaa kabajanii jiraatu. Amantii kaleessa dhiistee dhufte kana arrabsuu kana dhaabe obboleessa koo jedhee karaa Feesbuukiinis karaa Tiiktookiinis almee qarratti hojjedhe viidiyoo. Indi de akka dingataa dhageenye bashitti gooteedhaan yeroo sana asli dhiifama naa godhi malee xinnooma tokko addana isaatu lama ta'ee raayyuun baga'eedhe malee akka kanaatu miidhamee ta'ee hin jedhus jedhee yaada. Eddesiitti cime fakkaata viidiyoon yookaanis suuronni garaa garaa gaafa ba'an immoo xinnoo ishee rifaatuun akka dhala Oromootti sitti dhaga'amaa jechuudha. Na kanan siin jedha. Kanaafuu uumama xiqqoo seetee jette malee dhugatti osoo miidhamee hin gammachiisu jechuudha. No. Maaliif na gammachiisa? Isa dhiisiiti. Amaaruma tokko asli. Amaaruma tokko amaarama akka kiyyatti hin jaalladhuni. Oromoon qabee gaafanni akka malee qaxaqqatu gaafanni utuu inni jalaa iyyuu utuu inni jalaa garaa jabina ishee anaaf naan galu sii galee. Utuu Oromoon amma qabee akkanatti amaara sana qaxaqqate utuu hin beekin mimmaan narra yaa sii galee. Maaliifi sammuun kiyya waan akkasiin jaallatu. Namitti sana yoo argite sii miiteetti taanaan bakka ija namaa dura fiduun hin barbaachisu. Sii galee malee jibba isaa ooverii mucaan kun akka du'u mucaan kun akka inni badu waa tokko ani garaa akkasiis hin qabu laphee akkasiis hin qabu siin jechuuf. Xinnooma ishee lama ishee gooteetti iyyuun addana kana issee bagan jedhe malee akkas miidhamtiin seenee abdiinii siin jechuu maaf. Intalli alaammattee matti naqxe ta'ee maal hin beekaanii mucaan I don't know malee du'a namaa caba namaa jibba waan akkasiin qabu siin jechuu maaf. Rabbi haa fayyisu. Rabbi haa fayyisu. Inshaallah. Inni akka biraa kanaadha dhaqame. Shee Ahmadi noo isin araarsu? Shee Ahmad sirrii miti asli waan ati beeku dhugaa waaqa jiraata. Mucaan kuni dhugaa Rabbi amantii walitti naqa malee guyyaa tokko ijoollee bira taa'ee ammaan maqaa namaa dha'uun barbaadu garuu ijoollee bira taa'ee irree famasootuma xinnoo ishee gaafa argu bakka attaakii anaaf isa gidduu jiru beektaa sana ilaallatee anaan na waraana yeroo baay'ee guyyaa tokko viidiyoo irratti dalageen beeku. Barinni nama sheekatti qara'eettiniin hadiisaaf quraana irraa hima waan himu. Tilmaama akka kiyyaaf kee kana dhoofu waan nutti fakkaata. Maanoo na ammatti galtutti inni hedhe taada hadiisa rukkutee jilbeeffatee argeere si eegaan ture akkati innaa namoota akkasiidhaan ba'uqatiidhaan dura dhaabbachuudha malee du'itti walirra gwanii deebisuun hin ta'a. Uqatii yoo qabaate amantii isaatiin barsiisuudha malee iddee ijoollee wal loltu maal hojjeta reenni sheeka taana. Sheekni kabaja qaba beek. Sheekni ijoollee wal loltee walitti araarsa asli. Malee ijoollee dhagaa walitti darbattu gidduu galee hey amantii musliimaa jibba mucaan kun ani dhuunfaa nama tokkorra dubbannaan amantii musliimaa jibba ana amantii musliimaa jibbee ana amantii musliimaa arrabsee viidiyoo immoo fideennaan gogaa waan fiduun qabu. Sitti haa ta'u bakka amma haasaa darbaa keessa oofete booda ijoolleen keessanii warri akka Paastar Yoonii faantii viidiyoo keessaa muratanii soolanii dogoggorsuuf uummata kaasu jedhanii boru du'itiin irratti hojjetanii ani mootu sooma qaba marsimitti deebisuuf hin danda'u. Ani gabaabumatti yaanni kiyya garaan si danda'etuma bagaa san adda baafachuu fi zayitii san caalu kamtu jiraa si gaafachuu dhufe yaa'u garaan nan danda'u jette zayitiin masaratoo kaminni kaatti ka jaartii caala jette sun ofirraa eeyna. Zayitiin masarati ma namittiin ikkoo masarat taa'eetiin feesbuukii isaan hordofta taanaan arguu dandeessa. Naqqamtee dhufeen jira waa'ee musliimaa fi waa'ee kiristaanaa mari'achuuf dheefaa viidiyoo dalagaa ture. So waa'ee zayitii immoo sumarraan dhaga'e abdii marraa siin jechuuf. Warri zayitii maal gootani zayitiin keessan maal nama godhaa maal jedhee kunoo pheenxeen amantiin keenya akkamidha asli kabali rukkuti ishee akka kootiin danda'u malee jechuudha. Yoo kabaltee callee deema si jalaa deema. Inni jilbaani kan inni deemu sii galee malee dullaadhaanii rukkuttaadhaanii abaarsaadhaan hin deemu siin jechuu maafi. Hayyee boleessa kiyya asli qashtii seenaatiin fayyaa nagaa naa jedhee mucaa lammaffaas argatteetta galatoomii akka kee kanatuun duraan jedheera ta'anis yoona nan gammadan ture.
Keniyaa kanatti waan ganne. Qabadhee dhufeen dhugaa waaqa qabee dhufeen hidhee maal taate. Aishi bakka asitti haa tolu ayyee. Sittaa tola asliikoo thank you. Nagatte. Ayyesh. Sooshaal miidiyaa kanarraa iyyaa tureef ijoollee Oromoodha. Baay'inaanii jechuudha. Namummaadha bakki kun. Ati wanti itti cabsite walumaa gala namummaa cabsite. Namni kun haa dandamatu haa fayyu waaqayyo isa haa maaru waaqayyo maal yeroo kaanii abiyyoon akkas haa godhu maasii ordofnaa bara abiyyoon abdaariin maaloo akkas haa godhu abdaariin maaloo haa fayyisu namootaan akkasitti namni maal abdaariin maaloo haa fayyisu maaf hin jenne achi booda gaditti baata qaamni seeraa yeroo waa jedhee deebe ganni dogongoro completely. Yeah, of course. Akkasii yaadni ko kanuma. Galatoomaa ustaas. Kanuma ganni miutirra jirtaa miutirra kaafadhu. Aye Ustaz Ahmad eshi tolle ifama dhugaa lakki nama ofii aduullee jechuun iyyuu dogongora ifama ishee keessattuu ijoollee dhiiraa lammata isiniin tuqu lammata isin irratti fokkos godhee isiniin isin tuqu isin naa ol jirtanii uummanni musliimaa immoo adaraa keessan dhugaa rabbi yani nama akkasiitii miti akkasiitiin of fudhatina ishee ani nama amantaa keessan tuqus miti nama isin tuqus miti ani kan keessanidha ani hiriyoonni kiyya ibbattuyyuu isinidha dhugaa rabbi ani nama akkasiitii miti ani ganniidha nama biraatii miti yoo akkasitti na fudhattanii jiraattanis irraa ifama naa godha Oromooti ifama ishee ifama naa godha ifama guddaa Oromooti qaaliiti ifama afaan irra nan buufatina afaan keessan bu'uun barbaadu afaan irra nan buufatina ifama naa godha garumaan ifama sinitin deebi'u. Rakkoon qabu yoo mana geette bareedumaa ustaaza waan jettan jedhaa dhiifama bira wanni tarin jiru ganni ummata muslimaatis dhiifama naa godha ummanni oromootis dhiifama naa godha addaan baasii akkasitti wanni jedhu dubbadhu rakkoon qabu viidiyoo banatti illee banachuu baattee waan karaarra deemaa jirtuuf sookee rakkoon qabu. Viidiyoo adda lagduu dhiisi karaarra jirti natti fakkaata yeroo basaltu ganni akka gootu gabaabsi. Baaliyyoo karaa jira too viidiyoo baay'inatti tolaa karaan jira karaa waan hin rakkoon qabu yeroo magaltu viidiyoo dalagi. Ana tokko viidiyoo dalagi. Dagalagaane ilaa Oromoon tiyya sabni tiyya Oromoo kan ilaa amantaan kiristaanatillee amantaan musliimatillee ilmi Oromoo intallee Oromoo afaan Oromoo dubbattan dubbii kanatti akka namummaa hettuyyuu natti muufattanii maqaa saba Oromoo guddaatiin ifama. Akka namaatittu dhiisaanii ani amantuma isin jettan kana dhiisaanii amantaa keessan jiru daraa keessan ani intala sabaati amantaa keessan jiru akkuma Oromootittu akka Oromootittu dubbiin kun dubbii ulfaataa ta'eetoo waan mul'ate iyyuufu ifama ijoolleen musliimatillee sinin jaaladha abboo ifama hayyaa. Galatoomii ganni teenya bakka hangaa warroonni mana banattanii waayettaniin illee warroonni ayyala jirtan marti keessanuu kenoo ganniin dhiifama waa gaafattedhaa turtanii dhiifama gaafattee jirti ana walallee viidiyoo isiisan irra deddeebi'ee dhaggeeffadhee viidiyoo isiisun baxaamitti keessa kiyyaanumayyuu na miidhe akka nama tokkootitti namni martuu kompiiliitii akkasiin itti fudhattee fi akka namni kamiyyuu itti fudhate garagara wayita sinaas wayituu fi wayita ustaas Ahmadaa isaan dhaggeeffataa jirtan marti keessan si galee dura nama wayiitiin baga rabbi si baase jedhanii ergasii waa jechuu danda'an ganni waan baay'ee tasaasaate garuu dhiifama jetteerti kuni namni kamuun tasaasaa kanaa miti ilmi nama namaatu ajjeese dhiifama namaan jedha kanaafu ganni tama duraan jaalannu sanii tama duraan abzaanyaa namni isiirraa wanni fayyadamu meeshaa mara fayyadamu wallaahi ijoollee muslimaati namni isiillee jaalatu isiillee ka jaalatu ijoollee muslimaati. Astamiroonni kiyya ijoollee musliimaa saayiboonni kiyya ijoollee musliimaa oolmaan kiyya isaan wajjin bulmaanni kiyya isaan wajjin maaliif ani nama akkasitti akka uummanni ta'u san ta'u miti ani maalitti amana beektaa oromummaan dhiiga nama amanu sanii adaraa keessan dhugaa rabbi ani akka jarra nan kaayyatina. Kanaafuu dhiifama viidiyoo sanillee ganni viidiyoo dalaydee sanillee kaasii viidiyoo sanillee kaasii rakkoo takka hin qabu ustaazni gasiyaadii sanii siyaa eebbisanii ustaaza jedha waan jettan. Ganni galatoomii ulfaadhu ulfinan dhabiinsi jedha jalqaba obboleewwan keenya waa tokko haa hubannu ilmi namaa dogongoraadha abbaan keessan aadamiyyuu ituu rabbiin baala kana hin nyaatiin jedhu nyaate abbaan keessan abbaan nama hunda adaraa callisi nanaasaa ganaa guddattaa ta'e xixiqqoo obsi maqaa daa'imaa ganni siif dubbataa arti natti fakkaata.
Waliigala maal jechuu barbaadeeni gabaabumatti dhiifama godhaa fi isheen akkuma laan seensarratti dubbadheera. Isheen miidhama dubartoota kana dura ayyaantuu fa'aa namoota garaagaraarra waan ga'e sanatti itti dhaga'amee sana ibsachuu barbaaddee karaa maqxe. Kanaaf wanti kun immoo dogongoraa jennee itti himnaan dogongoreera dhiifama akka namummaattuu dogongoreera akka oromummaattuu dogongoreera jettee viidiyoo yookaan dhaqiitti qollofi viidicha yookaan viidicha kaasi. Rakkoo miti gabaabaadha dhiifama sin gaafatteetti dhimma ganni asirratti dhaabaa. Sinii galee ituma ishee dogongortee dubartiidha waan ta'eef dubartoota arrabsuuf ittiin jarjariina dubartoota. Dubartii kanirraa dubartiimti akka isheeyyuu haalaa fi amala gaariitiin irraa dubbachuutu barbaachisa. Namoota akka gannii kana yoo isaan balleessaniyyuu namoota paapilikiidha namoota hawaasa kanaaf bu'aa buusuu danda'anidha. Namoota dhiibbaa guddaa uumuu danda'anidha illeeti waan ta'eef namoonni akkasii akka sabaattis nuuf qabeenya akka namummaattis nuuf qabeenya waan ta'eef isaan kana suuta jedhanii gorsatu malee hin arrabsu miti. Arrabni immoo waan sirreessuu hin qabu. Akkas godhaa isuma boorumaafu isuma booriifuu jechuudha. Naannama fakkeenyaaf ishee waa dogongortee naannooti maalii fi ati biyyatti jirtu keessa jirti akkamitti akkas gootettaniitu na gaafatanii qaamaan dhaqee ganni waan kana sirreessi jechuu nan danda'a bilbilaan itti dubbadhee sirreessi jechuu nan danda'a. Bifa kanaan deemuun hin danda'ama dhimmicha ajandicha asitti dhaabaa obboleessa keenya isa dhukkubsate rabbiin isa haa fayyisu fayyaasaa guutuutti rabbiin isa haa deebisu. Balaa akka kanaa immoo kiristaanadhaan jennu islaamadhaan jennu nama ta'ee haadha manaaf abbaa manaa ta'ee waliin jiraatu kamirrayyuu rabbiin balaa kana isin haa oolchu mana keessan rabbiin hin fidiini rabbi isin haa eegu dubartii hamtuu isa dhiiraatti hin qabiini dhiira hamaa isa dubartiitti hin qabiini mana keessa mana gaarii rabbaa godhu jaarsi manguddoo abbaan ilmaan lamaa kanuma jedha nagaatti. Ustaaza gisee takka namni 3,300 kun ustaaza marti keessan fooloo qabaa 800 seenanii nama 1,000 takkaaf ho'i bicha tafaa muluun keessan fooloo godhaani mataa ganni illee qabuutti warroonni meeshaa irraa fayyadamuu barbaadan irraa bitadhaa fayyadama ustaaza 800 seensisaa taarika dalagaa. Muslima ta'is kiristaanas ta'is dubbii kana kapite ustaaza Ahmadi malee baaliyyoo yaasinii kiyyaa miti sinii galee muluun keessan fooloo godhadhaa warroota gubbaa jiru muluu keessan. Ustaaz Ahmad Ingaru namni 800 sakandii takkeessa fooloo godhi 800 seenanii asii ba'uu qaban. Mana baadiyyooti 800 seenanii ba'uu qaban. Seenaa dalagaa. Muluun keessa seenaa dalagaa. Namni 3,000 kun qaqqabaa Ustaaz Ahmad irra fooloo godha. Kana aboo wallaahi billa. Aboo nama boonsitanii bar. Kiristaana ta'is, Muslima ta'is riikaardii dalagee sii ba'i. Riikaardii cabsaa sii ba'a. Qoofaa marti keessan. Nama 700 seentan qaata namni 700 fooloo godhe qofa namni 3,000 maashaallah muluun keessan ustaaz Ahmad ingisee takka gadi qaba ustaaz Ahmad 800 seenuu qaban 800 seenanii asii ba'uu qaban 999 fi 700 irra jiran muluun keessan namni 3,000 kun ustaaz Ahmad irratti maashaallah galatooma warra gubbaa jiru muluu isaa fooloo godha ustaaz Ahmadiin batalay ustaaz Ahmadiin gadi qaba 700 nama 200 fooloo godha nama 200 sagaltamii Ustaaz Ahmad nama 200 tofa nama 200 ofa Ustaaz Ahmad Hussein Arab Ustaaza keenya ka bakka maratti wayita isaan arrabsaniillee callisanii jalaa deeman ka wayita isaan xiqqeessanii callisanii jalaa deeman miidiyaa kanarra gabbaanii xiqqaa guddaadhaaf waan jenne nama kamuu ija takka allaalan marti keenya wal bira haa dhaabannu fooloo walaa godhu nama kaanuu fooloo godhu nama miidiyaa kanarraa nama arrabsu muluun keessan fooloo godhaa namni 3,000 kun namni baay'een irraa qabanii muluun keessan fooloo godhaadha. Ganni tiyyaa ganni illee fooloo godhaa dhaqaa irraa fayyadamaa irraa bitadhaa waan bareeda gurgurtii suuqa bareeda qabdii bareedduu tana fuullee gurraacha'uu malee akkuma doktora kennaa nama miskiina wayiitii awwaara akkana irra waan kana garuu dogongora jettee fudhatte akkuma fudhatteen gabbaatee illee dhiifama isin gaafatti. Kanaan ala congratulation ganni jedhaanii muluun keessan fooloo godhadhaanii ganni illee deemaa irraa fayyadama. Nama dalagatu nama bu'aa bayii keessa taree nama dhukkubsatee dhibee irraa ka'e kanuma isiniin jedhaa marti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa wayyoomaa isiniin jenna. Rabbi yaadaan muraada keessan isin haa guutu. Ustaaza ganni waan jettu yoo qabaatte dubbadhu deemuu hin dandeetta.
Muluu isaatu warra asirra jiru fooloo godhaa qaqqaba. እሺ ባልዮ Yaa. ባልዮ ኮ ኡልፋadho galatoomii bidichas nan kaasa videos siniif hojjedha siniin jaalladha oromoo kiyya siniin jaalladha ijaa qalbiirraa na hambifadha afaan keessan nan buufatina bidicha akka oromootitti iyyuu oo siniin muufachiise ifamaa obboleeyyaas waaqayyo amaaru waan akka malee waa inni nurraa haa qabu ifama naa godhaa isin jedha horaa bulaa deebanaa Ustaaz Ahmad yaaboo ifama ka Lala dhiifamarraa fi haadha qorakkoo hin qabu abshir. ayyee oromoo tiyya ifama naa godhaa jiraadha Galata. Video illee nan kaasaa video illee isin hojjedha jiraadha horaa bulaa deebanaa mana odoon galee video beekne natti tola garuu Rakkoon qabu ganni rakkoon qabu mana gali viidiyoo biyya dalagi rakkoo takka hin qabu istoo kee ta'e naati eessa si fedha balleessituullee ayyee jiraadha. ayyee galatoome Galatooma warri fooloo nagootanis yeroo jalqabaa fi Ahmad Hussein namni fooloo godhaa jedhee fooloo nagootise baalii yoo galatoomi namni akkasuma jedhee hin beeku anis fooloo nagoodhaa jedhee hin beeku. nama dhibba takka bicha ta'u Guuteera. hinguun nama dhibba takka Asxaan walla. walla nama dhibba takka bicha bakka Namni dhibba tokkoo sun dhufee fooloo godhee guutanii bahuu qaban. yaa guutanii yookaan jeneraali nama dhibba takkaa fooloo godha namni dhibba takka bicha Guutanii bahuu qaban malee. guutee na fakkaate sin biratti Waan guuteeru natti fakkaata. Guuteera miti manaatti ilaalaara noon beeku akka asirraa ilaalan. Keessa nan gashu. nama dhibba takka bichaaba nama dhibba takka nama dhibba takka muluun keessan fooloo godha warri gastii keessatti warri jallistanis Asumaaniyyuu adaraa dhaamsan isinii dhaamu namoonni 3,100 as keessa jirtanii adaraa viidiyoo hojjedhaati. Uummata keenya dhumaa jiruu fi rabbumaa jedha sagalee ta'a uummanni keenya dhumaa jira. Wallaggarraa akkasii arsiirraa akkasii ispeeshaalii wanti wallaggatti amma ta'aa jiru amma laammaasa amma wanti abee dongorootti ta'aa jiru wanti dichootti ta'aa jiru andoodeetti ta'aa jiru dichoo keessatti waan ta'uuf deemu waan akka malee nama sodaachisudha. Uummanni keenya kan aanaa kiiramuu jiraatu kan giddaa ayyaanaa jiraatu warri agamsa jiraatanii akkasuma warri jaangir jiraatan warri eebantuu warri haroo warri galiilaa aanonni kun gaaga'ama hamaa keessa jiru. Adaraa akka sagalee nuuf taatan viidiyoo kara deemaan poosti godhu yookaan injiinar Daani'el wanti feesbuuk irratti waan garaagaraa irratti poosti godhu adaraa akka viidiyoo sanallee poosti gootanii irra deebitanii akka sagalee illee hawaasa kanaaf taatan kabajaanin isin gaafadha yaa uummata koo. galatooma ustaaza keenya galatooma wallahi congratulation kuma dhibba saddeet seenuudhaan ustaaza keenya kongiraa jedhaanii sira sinti giifta rijistiraallo ustaaza keenya congratulation jedhaanii marti keessan kuma dhibba saddeet seenanii jiran sheele wallahi lazim kongiraa ustaaza baga gammaddanii congratulation jedhaanii kuma dhibba saddeet mana kiyya seenanii first day I'm so happy hedduu akkana tolee jira warras gubbaa jiru warra gastii gubbaa jiru namni 3,000 kun kan irraa hin qabne fooloo godhaadha manas fooloo godhadha mana kiyyas muluun keessan ustaaza baga gammaddan congratulations Gammachuun dhabiin itti gaafatamummaadha kuni baalliyoo kun itti gaafatamummaadha bar guyyaa qiyaamaa rabbi fooloo kana kan nama tokkoon na gaafata maal ittiin geesse jedhee subhaanallah rabbi na jaammaa baasu malee. Afjiru makayrii dalagaa jirtanii yaa waan rabbi ittiin isin gaafatanillee dalaydanii waan kayrii dalagattanii rabbi irratti isin haa jabeessu fooloo isinitti xiqqaata yaa baaliyyoo atillee galatoomii fooloo kuma takkarra ka isaan haafu adda gammachiisuu kee jazaan kee jaannata habiibi aganu abar bakka wayyoo namaa guute fooloon namatti tola yaa wallahi yaa Ustaz Ahmed, salaam alaikum. Waalaikum salaam. manuma kanayyuu yoo sagaltama galchitanoo manummaan kuniyyuu kuma sagaltama hafaa barbaadiyoo kuma takka kuma sagaltama galu kuma dhibba jechuuf silaa namni akkas hin ga'u. 200 tafa. Manuma kanayyuu qaqqaba fooloo godhaa gaayis. Dhibba lama taf. Qaqqaba asii baadiyoo 300 maal tafa. Qaqqaba fooloo godhaa. jaartii xiyyaallee fooloo naa godha Abbaan ufiin kadhatu namaa kadhata malee godhaafi. Fuutee tamoo. lakku ustaaza fuune mee jaartii bareedu ho'isoo kaame
Fuudha kun Jaartiin fuudha. isaa ilma makana kaa ustaaz isiniin galu dubbiin isiniin galu. Kamu madata ya Rabbi. Tajalatan Sheikh. Bakka nikaina bakka jaalatte si ta'e. Walitti sissiqanii ta'anii nagartan isin jara kana wajjin Baay'ee fageessa. bakka baatii 90 galchaa guys. Nama 50 mana mati damatu. Wal fakkaattiyyuuti waa malee wanni hin taane isaan wal fakkaatu mini maa walitti dhiyaata bifumtu. Ijoollee safaraatti illee biyyatti wal beekan sirriitti. Wallahi masha Allah masha Xiqqoo Allah. namicha asoo namni amma jidduu seenee ofii walit jiiti. Xiqqoo maraa dubbadha. Goonure innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu. Booda naan taane ammuma dubbadhu booda naan taane narraa hiikaa jetta bilaashatti. Ustaz Zankarayina ka antalli ko. Gosa qabdi ardaa qabdi ta TikTok kiti miti ustaz. Follow mana ko na gammachiisani. Waan biraa mara. Wallahi kun anu elaa kun anu follow godheera. Ya wallahi. Gobas idaan obboleetti matiyaa ni tikkaadha ustaz. Ani fuudhallee hin geenne. Ani sii gadi jechaarta? Maa jira fiigee ati rifeensa. Rabbi taa'e. Hai, furdinne si ilaaltisi? Taa'e, walumaan beena taa'e. Awwee ustaz. Mucattiin daa'ima xiqqoodha. Ganaadha. Nama biraaf dabaree kennaa kan dubbanne warri biraa as keessa jiranii mi'aan faas keessa jiru. Kun obboleettii Ismaa'iliin kun ifaa nama diin rabbii waytii mara waan diin rabbii malee bosota Awurooppaa kana keessa ofii ture nama ajaa'ibaati du'aa illee godhaa fi ustaata yaada muraada qaba mucaan kuni namni kuma lama Ismaa'ilii kana fooloo godhaa qaqqaba. Maatii kan kee baay'ee tokko si jaalata wallaahi በጣም ነው የሚወዱት በቃ ሰገሌን kan kee ከባድ ነው በቃ እንትን akka malee si jaalatan dhugaa rabbii. Naa nyaattu saree wallaahi. Waan karamaddaan nu fageesse wada lubbu. Foolattee qo'ee salone wara. Bakka inshallah mee du'aa godha rabbii walitti sinaa urgeessu jedha. Uumaraaf. Rabbi walitti sinaa urgeessu bakka jabaadhaa gaa. Nagaa keessa naa bulaa warri guyyaa guyyaa gaarii siniif haa ta'u warra halkanii gaarii siniif haa ta'u. Amaanaan nuti isinitti dhaammannu immoo amaanaan isinitti dhaammadhu namoonni irraa as jala jirtan kuni warri amantaa tokko waliin qabnu ispeeshaalii yoon dura keessan duniyaa kanarraa deemee fi du'aayinaa godhaa nan dagatiinaa yaa rabbii namitti sooshaal miidiyaa kanarraa lafan laftuu sana ati rahmata godhii fi hojii isheen ilaaliini akkuma afaan ishee godhi garaa ishees jedhaa du'aayinaa godhaa rabbii jechan sin jaalladhaa naa jiraadhaa kabajamaa ulfaadhaa waan afaan kana dhaga'u waan afaan kana dhageenye hundallee rabbi sinaa jiraachisu sin jedha nagaatti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz keenya galatooma. Mangisti. Mee uri bodhume? Mee bannaa sodaatiidha sanuu fooloo godhaan isin eessa jirti yoo dhasi? Sila sin Joorjii kana maa fooloon goone koo akkana jaartii qabu beektanii? Waan siin jedhu. Kochoo mana maa fooloo sin goone koo akkana jaartii qabdu beekanan? Amma tina himu jirtaa mi jaartii qabaanuu ni madheessan. Waan siin foolattee erdan tala sana ragataa. Tamirra inni ustaazni illee jala jirani. Soddaa, assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Ati geeffattee ertaan nurraa barbaadda simiyaa. Bakka fudhattee mi mucaa.